Oduu simbirtuu obbo Mansuur Jamaal dabalatee namoonni garaagaraa to'ataman dhaabbanni investimentii finxaaleeyyii hundeessuu fi abbootii qabeenyaa lammiilee irratti miidhaa qaqqabsiisan jedhaman shakkamuun qorannoo irratti banu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Hundeessaa fi abbootiin qabeenyaa dhaabbata dhuunfaa investimentii finxaaleeyyii Daani'eel Yohaanis Iyyesuusii fi Girmaa Gabra Mikaa'el Erdoogoo shakkamtoota dhiibbaa uumuu fayyadamuun lammiileen 1,200 ol barbadeessuun miidhaa birrii biiliyoona 1.7 qaqqabsiisaniiru. Poolisiin yakkoota adda addaa 19 qoratee gara seeraatti ergeera. Jalqaba irratti himannaan gara hoogganaa poolisii Finfinneetti dhiyaatus yakkichi walxaxaa muuxannoo guddaa kan barbaaduu fi daangaa ce'u waan ta'eef qorannoon bal'inaan poolisiin federaalaa Itoophiyaatti taasifameera. Yeroo ammaa kana shakkamaan Daani'eel Yohaanis himatamee mana hidhaa jira. Dhimmichi hordofuuf shakkamaan biraa Girmaa Gabra Mikaa'el to'annoo jala ooleera. Girmaa Gabra Mikaa'el yeroo waancaa addunyaa Awurooppaa Afrikaa kibbaa 2010 maallaqa miiliyonotaan lakkaa'aman maqaa aksiyoona jedhuun lammiilee gowwoomsuun dhokatee ture. Galmee yakkaa isaa Intiroopooliin qabamee seeratti dhiyaachuu isaa ni ibsa. Shakkamtoonni yakkicha raawwatan namoota miidhan amansiisuun kaffaltii qarshii 950% akka raawwatanii fi qarshii hafe liqii baankiin fedhii malee waggaa 5 keessatti akka xumuran beeksiseera. Konkolaataa 148 Jibuutii irraa galchanii dhibba namoota muraasaa firuun konkolaataa ammayyaawaa 48 hafan dhoksuun gurguruu poolisiin milkaneessee jira. Dhaabbatni konkolaataa 350 gara biyyaa seenuu fi konkolaattonni 400 ammoo Jibuutii poortii gahuun namoota miidhamaniif kennamaa jiraachuu qorannoon taasifameera. Shakkamtoonni kunneen dhaabbata elektirikaa Chaayinaa oomishan konkolaataa BYD waliin waliigaltee tokko malee waan qaban fakkeessuun yakka gowwoomsaa raawwachaa turan. Kaampaanii Alfaatizoo jedhamu Jibuutiitti hundeessuun konkolaattota kaffaltii parsantii 10 gad bu'an gurguruu isaanii qorannoon milkaneessee jira. Akka poolisiin ibsetti shakkamtoonni kunneen kaffaltiif gibira mootummaa fi chaarjerii irraa waliigala qarshii miiliyoona 1,365 ol argachuu beeksiseera. Artistoonnii fi beeksistoonni dhaabbata investimentii finxaaleeyyii balleessuuf maallaqa seeraan alaa sassaabame hiruun shakkamaan Solomoon Boggaalee, Siraawwit Firaa'ol, Daani'eel Teggelee, Abrahaam Gizaw, Yigirmaa Dajanee, Mansuur Jamaalii fi Kaalid Naasir to'atamanii seeratti dhiyaataniiru. Manni murtichaas namoota kanneen irratti beellama isaatii hanga bitootessa 30/2018 EC namoonni dhuunfaa kunneen beekumsa qaban fayyadamuun odeeffannoo sobaa tamsaasuun konkolaataa BYD Song Pools jedhamu fudhachuun tokkoon isaanii birrii miiliyoona 8tti tilmaamamu. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa yakka gowwoomsaa maallaqaa samsuu fi yakkoota daangaa ce'an irratti qorannoo cimsee itti fufuu beeksiseera. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa ibsa baaseen ministeerri haqaa poolisii waliin qindoomuun yakki walxaxaan kun akka qoratamuuf eeruu kennaa turuu galateeffachuun beeksiseera.